qulqulluu keenya keessaa raajicha Miilkiyaas osoo hin taane Miikiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaasee amma lakkoofsa 9 kan jiru nu dubbiseetan kadhannee gara dubbii Waaqayyoo wajjin ilaaluutti darbina. Akkas jedha. Hammas wanta Waaqayyo jedhu dhagaa ka'ii dhimma koo tulloota duratti dhiyeessi. Gaaronnis sagalee kee hadhaga'anii anaan jedhe. Isin yaa tulloota nanaa isinis hundeewwan lafaa warri bara baraan jiraattan hadheessa Waaqayyo dhiyeessu dhaggeeffadhaa. Waaqayyo saba isaa waan ittiin hadheessu qaba. Israa'elittiin hin falma. Waaqayyo yaa saba koo ani maalan sin godhe? Maalinan sin dallansiise? Anatti himi. Anoo biyya Gibxiitii sin baasee garbummaa jalaa sin fure. Museen Aroonii fi Maariyaam akka sin geggeessaniif isaan ergeera. Yaa saba koo wanta Baalaaq mootiin Mo'aab gochuuf qorate, wanta Baalaam ilmi Be'oor deebiseefis hojii koo isa qajeelaa akka hubattuuf iddoo Shixiim jedhamu amma mandara Gilgilitti wanta ta'es yaadadhu jedhe. Ani maal fudhadhee Waaqayyo duratti dhiyaadhu? Waaqayyo sol gararraa jiru durattis attamitti gugguufuu? Oolmaa qalamuu fi jechoota jabboota waggaa tokko fudhadhee fuula isaa duratti dhiyaachuudhaaree Gooftichi korbeeyyii hoolaa kumatti dhadhaa'ee jirsaa akkuma bishaanii lagoota 10,000 keessaa yaa'utti hin gammadaaree daddarbaa koo fi ilma koo isa hangafaa lubbuu koo oolfachuudhaafis dhala koo aarsaa cubbuu godhee dhiyeessuuree inni wanta gaarii ta'ee sitti himeera. Yaa namaa wanta qajeelaa ta'ee fudhatame gochuutti gaarummaa jaalachuutti gad of deebistees Waaqayyo kee wajjin deddeebi'uu malee Gooftichi maal sirraa barbaadaree jedha. Mee Waaqayyoodhaan kadhannee gara dubbii Waaqayyoo wajjin dhaga'utti wajjin darbina. Waaqayyoodhaan kadhanna. Fuula Waaqayyootti yaada keenya finnee waldaan kun gargaarsa Waaqayyo isaanii godhee eegumsa Waaqayyo isaan eegee akkaataatti Waaqayyo isaan gargaaree fuula Waaqayyootti galateeffannaadhaan tokkummaadhaan dhiyaannee Waaqayyo guddummaa isaa gargaarsa isaa akka himnuudhaa fi guyyaa akkasii kana yeroo akkasii kana fuula Waaqayyootti qopheessaniiru. Yeroo kana immoo dhuunfaa keenyadhaan Gooftaan wal arginee Waaqayyo guyyaa kana maallaan jetta jennee warri gaaffii qabannee dhufnes, warri hibboo fidannee dhufnes, warri dhukkubsachaa jirrus, warri malli keenya maal jennee jireenya gaaffii keessa jirrus Waaqayyo isa hunduma gochuu danda'u. Waaqayyo isa haaboo qabu. Waaqayyo isa dubbatee dhageessisu. Waaqayyo isa dubbii faana hojiidhaan jiru kana fuuldura jirra waan ta'eef iddoon kun iddoo argamu Waaqayyooti. Yeroon kun yerootti Waaqayyo nuuf argamu. Yeroo Waaqayyo dhimma keenya dubbatu. Yerootti Waaqayyo lafatti irraa gorree nu deeffatu. Yerootti Waaqayyo dhimma jireenyaa nu taasa'u. Dhimma lafarraa miti akkaataatti tokkummaan keenya, nagaan keenya Gooftaa wajjiniin fayyummaatti akkaataatti jiraannu karaa itti nutti himuudha dubbiinsaa guyyaa itti nutti himuudha guyyaan kun. Kanaaf waaree kana booda Waaqayyo anaaf sini waan jedhu waan qabuuf laphee banamaatiin fuula isaatti haa dhiyaannu. Haleluuyaa! Yesuus Kiristoos Gooftaadha. Ilaa waa tokko yaaddoo hin qabaatinaa. Fuula Waaqayyo jirtu waan ta'eedhaaf yaa isa sodaa qabdu, yaa isa yaaddoo qabdu, yaa isa phepheramaatii dhufte, yaa isa dhimmi koo maal jechaa dhufte, waa'ee dhuunfaa kee, waa'ee maatii kee, waa'ee waldaa kee gaaffii qabattee kan dhufte jirta. Waaqayyo dubbii isaa ergee isa sitti ulfaate garagalchuu hin danda'a waan ta'eef fuula Waaqayyootti dhiyaannee laphee banamaa ta'een Waaqayyoodha kadhannu. Waaqayyo amma jedhe gaa haleluuyaa! Yesuus bara baraan Gooftaadha. Laatiimo sakaatii labaayyaa booriyaas. Haleluuyaa! Makatoria halalabo sakaya dine megadoria inni untuma gochuu danda'u ilmi Waaqayyoo Yesuus kala saboria bossa immakee hojjechuudhaaf karaa sagalee isaa dhufeera. Yesuus Kiristoos Gooftaa. Ila galateeffannaa gaafa jennu Waaqayyo fuulduratti gargaarsa Waaqayyo waldaa kanaaf maatii tokkummaa jireenya tokkummaa maatii isaaniitiif godhee galateeffachaa. Waan Waaqni nuun jedhamoo dhageenya. Ayyoo barbaade jireenya keenyatti waan dubbatu qaba. Waaqayyo nu gorsuu danda'a, nu ifachuu danda'a, nu deebisuu danda'a. Galateeffannaadhaa dhufnee fayyinee galla. Galateeffannaadhaa dhufnee of arginee galla. Galateeffannaa dhufnee waan dhiisi Waaqa nuun jedhee arginee dhiisna. Galateeffannaaf dhufnee deebii Waaqa lafatti nuun jedhee deebina.
lafa waaqayyoof hin taane taa'anii galateeffannaa itti fufuun hin jiru waan ta'eedhaaf warra waaqayyoon gargaareef galateeffachaa nuun immoo lafatti waaqa nu deebisutti deebi'a. Waan waaqa nuun jedhe dhaga'aatii jireenya keenyatu hojjetama waan ta'eef jireenya keenyatu sirreeffama waan ta'eef sagalee waaqatu nu fayyisa waan ta'eedhaaf galateeffannaadhaaf dhukkubsachaa gaaffii qabannee dhufne taanaan kan obboloota kana kan waldaa kana utuma galateeffannu wanti jireenya keenyarra jiru nurraa galagala galateeffannaan jireenya keenya itti fufa akkasitti hojii waaqayyoo haleluuyaa Yesuus bara baraan gooftaadha. Hamma jetteen ni geessu jecha keetiin immoo seenaa namaa ni jijjiirtu ilma waaqayyoo carraa nuu laatteef guyyaa nuu laatteef yeroo akkasii fuula keetti akka walitti qabnu waan nu gargaarteef si galateeffannaa galannii fi ulfinni guddaan bara baraan siif haa ta'u. Ati guddaadha guddaa hundumaan oliiti ati mootiidha mootii moototaati ati waaqayyo waaqa uumama hundumaati siinala wanti uumame kamiyyuu hin jiru lafa kanarratti wanti ta'e kamiyyuu siin ta'e wanta kamirratti olaantummaan kan keeti kanaaf si galateeffannaa galanni bara baraan siif haa ta'u. Bara dhaloonni jiraatamu jedhame keessa jiraanneerra bara abdii kutannaa jilba dhalootaa buuse keessatti nuti jirra bara dhaloonni bakki isaanii wallaallabe ani hobboloota kun mana kee keessaa kunoo si galateeffataa jirra ulfina si laachaa jirra guddummaa kee labsaa jirra waaqaaf lafarratti galanni dhuma hin qabne sumaaf haa ta'u kabajii bara baraan sumaaf haa baay'atu. Nu gargaarteetta waldaa kana gargaarteetta yaa waaqayyo geggeessitoota isaanii tajaajiltoota isaanii gargaarteetta gargaarsa isaanii goote immoo arra kunoo galateeffannaan fuula kee nu dhaabeera oolchuun ati waldaa kanaaf goote oolmanati waldaa kanaaf goote kunoo arra galateeffannaan fuula kee nu dhaabeera galata qabannee akka dhufnu nu godheera bissii galataan fuula kee akka argamnu nu godheera galanni ulfinni guddaan bara baraan siif haa ta'u. Waa'ee waldaa kanaaf ulfaadhu waldaan guutuu addunyaa araara waaqayyoon kadhattu siin gargaaramtee waaqayyo sana gargaariin galateeffadhattee kunoo dirree eebbarratti baatee maqaa keessa guddaa eebbisaa maqaa keessa guddaa galateeffachaa nurree kunoo tokkummaadhaan dabalamnee siif galata laannaa waldaa kana gargaarteetta obboloota gargaarteetta tajaajiltoota geggeessitoota isaanii gargaarteetta saba isaanii gargaarteetta galanni isaa siif haa ta'u ulfinni isaa siif haa ta'u oolchiteetta wajjin taateetta oolmaa keetu jireenya isaaniirra waldaa isaaniirra hojii isaaniirra gadi ba'u hollixuu isaaniitu si calaqqisiise situ gargaare kanaaf galatoomi wanti isaan dhibu dhibee miti yaa waaqayyo badiisni tasaa dhibee miti wanti isaan daangessu dhibee miti ati wajjin ta'uu isaaniirraa kan ka'e ati gara isaanii ta'uurraa kan ka'e moo'atanii darbanii dhufanii si galateeffatu ce'anii dhufanii si galateeffatu warra galataa ta'aniiru nus warra galataa ta'aneerra nus hirmaattuu galateeffannaa isaanii ta'aneerra nus hirmaattuu lallaba guddummaa kee labsuu ta'aneerra bara baraan ulfaadhu. Galanni siif haa ta'u kabaji siif haa ta'u hin qaane seexanichi harka duwwaa gale inni diiguudhaaf bahe inni mormuudhaaf bahe inni ajjeesuudhaaf bahe inni gaddisiisuudhaaf bahe hin qaane har'a dirree galataarraa maqaa kee jajanna mataa jawwichaarra mataa mar'ataarra dhaabanne ulfina siilaanna kabaja siilaanna ulfaadhu siin jenna bara baraan galanni siif haa ta'u ulfinni siif haa ta'u kabaji siif haa ta'u har'as kunoo fuula keetti argamneerra. Sadarbisi galateeffachaa waa tokkoon si kadhadha garbichi kee Daawit ani waaqayyoo waan tokko nan kadhadha sannan argadha nana mana baran jiraadhu mana waaqayyoo keessa jiraadhe gaarummaa isaa hundumaa arguudha jedhe har'a waa tokkoon si kadhadha isa gargaarsa kee darbeef si galateeffachaa hammayyuu warri jireenya isaanirraa waa akka dhaaban barbaadan warri waaqayyo dhukkuba foonitti fayyuu barbaadan dhukkuba hafuuratti fayyuu kan barbaadan har'asin kadha maqaa gooftaa Yesuus fayyinni isaaniif haa ta'u. Sagantaa galateeffannaa kanarratti kan waldaa kana galateeffatanii galu duwwaa miti kan obboloota kanaaf galateeffatanii galu duwwaa miti maqaa gooftaa Yesuusin kan isaaniiyyuu galateeffannaan itti hafuuf jireenyi isaaniiyyuu hajijjiiramu nagaa dhabee kan dhufe hamma otoo dubbiin kee dubbatamu hamma otoo sagalee kee dhaga'anu hamma otoo waaqeffatanu hamma otoo dura kee deddeebi'anu harki fayyisuu kee waa jireenya isaaniirraa haa baqsu
Dhibeen foonii namummaa isaanirra haa baqu. Dhibeen hafuuraa isaanirra haa galagalu. Kadhannaa kan isaan dhowwu, waaqeffannaa kan isaan dhowwu, tajaajila kan isaan dhowwu, akka isaan dadhaban akka isaan abdii kutatan kan godhu maqaa Gooftichaatiin amma kan waraanname haa ta'u. Gidduu obbolootaatti kan waraanname haa ta'u. Hadheessitoonni obbolootaa, hadheessitoonni ijoollee Waaqayyoo jawwichi fagoof dhiyoodha arraba baasu. Hojiin hafuura hamaa, hojiin dukkana gargaaramee hojjetu, hojiin nama gargaaramee hojjetu, hojiin guyyaa saafaa deemu maqaa Gooftaa Yesuusiin adiigamu. Qilleensa kanarra adiigamu. Yaada namootaa kan qabu sagantaa kana ilaa akkaataa ati yaaddeen fedha kee keessa taane akka nuti hirmaanne akka nuti tajaajille karaa adda garaatiin biyya keessaaf alaan ilaa niitoorkii balleessuu kan barbaadu, konnekshinii balleessuu kan barbaadu, obbolootatti hojii baasuudha akka isaan yeroo isaan eeganin seeni gochuu kan barbaadu saganteessine hojii isaa dursineerra adiigamu. Maakatoora laabaadiya dursineerra. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos Gooftaadha. Namni Kiristoos hin qabu dursa obboloota koo ilaa dhimma kee akka seexannee dhumit akka Yesuus jedhuudha dursiteetta. Haleluuyaa. Dursiteetta. Ni seexanni kaayyese inni karoore hojiin isaa diigame ilmi Waaqayyoo Yesuusiin si dursisiiseera. Haleluuyaa. Dursiteetta. Haaloosaa kaatooniyaa. Dursiteetta. Inni nu dursisiiste Gooftaa ulfaadhu. Kabajame. Sagalee kee nutti ergi. Nutti dubbadhu. Nu fayyisi. Dhumarratti nurree warra galataa nu taasisi. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Yesuus Gooftaadha. Dursiteetta. Hin dursita malee hin durfamtu. Haleluuyaa. Seexanni kaayyoof karoorrisaa, xiyyaansaa hundura keetti kan inni yaade utuma inni asiif achi jedhu Waaqayyo siin ulfinaan akka dursitu godheera. Yesuus Kiristoos Gooftaadha. Doonamma nu dubbise sagalee Waaqayyoo keessaa mata duree akkas jedhu wajjin laalla. Waan dursuu qabu. Yesuus Kiristoos Gooftaadha. Iddoo kanatti raajichi Miikiyaas kuni raajicha Miikiyaas kana baay'een keenya hin beekne background isaa waan muraasa dubbadhee gara ergaa ijoo kootti darba. Raajichi Miikiyaas kuni Miikiyaas odoon taane Miikiyaas kuni raajota xixiqqaa keessatti isa raajee fi raajota kibbarratti raajee akkasuma boojuu dura isa raajeedha. Haa ta'u malee raajii Miikiyaas kuni maqumti isaayyuu hiikan isaa maal jechuudha? Kan akka Waaqayyoo ta'u eenyu? Kan akka Waaqayyoo ta'u eenyudhee gaaffii isa kaa'uudha. Hiikanamti maqaa isaayyuu. Kanaaf ergaan ijoonsa inni guddaan yookiis immoo inni dabarsuu barbaade maalidha? Waa'ee dhufaatii firdii Waaqayyoo fi waa'ee dhufaatii mootummaa Waaqayyooti. Waa'ee dhalachuu Masiihii boqonnaa 5:2 gubbaarratti waa dubbateera. Ati immoo yaa mandara Beetlehem Ifraaxaa mandaroota Yihuudaa warra gurguddoota keessaa ati ishee xinnoodha. Israa'eliin kan moo'u tokko si keessaa anaaf hin ba'a. Hundeen isaa si keessaa ba'uu jirus immoo kan bara durii kan bara baraati jedhee bara baraan jiraachuusaa kan durii kan bara baraa ta'uusaa kan ibsu ilmi Waaqayyoo Yesuus Masiihni dhugaan kun akka dhalatullee kan inni dubbatuu fi firdiin illee warra Waaqayyoof hin jiraanne irratti akka dhufuu fi akkasuma mootummaa Waaqayyoo akka dhufullee nama dubbatudha. Karaa biraa ergaan isa walii galatti imannaa fi ergaa abdiiti. Imannaa of keessaa qaba. Kutaan amma nu dubbise irratti Waaqayyo lakkoofsa tokko kaastanii amma lakkoofsa lamaatti yoo laaltanii himannaa Waaqayyo saba Israa'eliin himatu argina. Iddoo kanatti maal jedha? Amma lakkoofsa 5 yoo laalle akkaataa inni ittiin himatu yaada Baalaaqiin kaasee akkaataa itti Waaqayyo isaan gargaara. Wanta Baalaaq mootiin Mo'aab Baalaamin waame saba Israa'el illee abaarsiisuudhaaf gaafa inni ka'u akkatti Waaqayyo immoo jijjiiree abaarsa akka inni eebbisu yaada Waaqayyoon ala hin dubbadhu jedhee akkaataa inni itti yaada isaanii saba sanaaf Waaqayyo durse Waaqayyo waan gochuu qabu durse waan inni yaadee ba'e sanarraa akkaataatti yaadi Waaqayyo akka ta'uuf dubbate kutaa kana keessatti saba kana yeroo inni himatu argina. Inni kan biraa Isaayyaas boqonnaa 1 gubbaa yoo laalle bantii Waaqaa waame lafa waame sabni nani guddifate sabni na gatiitti baase na wallaale horiin goorantu abbaa isaatii beeke sabni koo na wallaale yeroo inni saba himatu argina. Kanaaf
hergaa imannaa of keessaa qabuu fi abdii fuulduratti gara waaqayyootti warra deebi'an waan dursu warra adda baasanii fi jalqaba waan dursuudhaaf jireenya isaanii irratti bara isaanii keessatti tajaajila isaanii keessatti waan dursu warra adda baasanii jiraatanii fi guyyaan akka ga'uu fi yaadi waaqayyo isaaniif qabu inni qajeelan inni gaarii sun gaafa raawwatamu immoo gaafa abdiin waaqayyo isaanii ga'u immoo nama galataa ta'anii fuula waaqayyootti galateeffannaadhaan fuula waaqayyootti ulfina qabatanii akka isaan dhiyaatan hergaa dubbatu raajii dubbatudha. Kanaaf raajiin kuni yaadi waaqayyo jireenya namaa fi jireenya waaqayyoo gidduutti jireenya nama qabeessa jireenya fayya buleessa akkaataa jiraatudha. Hergaan raajii inni guddaan fi inni ijoon nagaa saba waaqayyoo gidduu jiru eeguudha. Kanaaf iddoo kanatti nagaan saba waaqayyoo irraa eegame akkaataan isaan itti jiraataniif akkaataan itti waaqayyo isaan eege hadda gaafa ta'u yaa saba koo jedhee waaqayyo yeroo bantii waaqaa waame yeroo lafa waame isaan himatu argina. Itti fufnee lakkoofsa jaarraa kaasnee ilaallu immoo ammas maal jedha iddoo kanatti ani maal fudhadhee waaqayyo duratti dhiyaadhu waaqayyo isa ol gararraa jiru duratti immoo attamitti gugguufu qalma gubamuu jedhee iddoo kanatti dubbata. Saba Israa'el bakka bu'ee dubbata. Miikiyaas iddoo kanatti saba Israa'eliin bu'ee gaafa dubbatu maal jedha iddoo kanatti aarsaa dhiyeessuu mormuu isaa miti. Sirriitti na hubadhaa. Lakkoofsa jaarraa kaafnee inni ilaallu kuni aarsaan akka hin dhiyaanne yookiis immoo barbaachisummaa aarsaa mormuu osoo hin taane waan dursuu qabu. Otoo aarsaan dhiyeessin waan dursuu qabu. Otoo qalman dhiyeesse waan dursuu qabu iddoo kanatti dubbata. Maal fudhadhee dhiyaadhu aarsaan barbaachisaadha galateeffannaan barbaachisaa waan dursuu qabu jedhaan firoota koo har'a waa tokko isinitti hima. Waaqayyo waan inni nurraa barbaaduu fi waan dursuu qabu waan gochuu qabnu waan itti gammadu inni dursu maal jennee gaafa ilaallu waan dursuuf iddoo gaafa laannuudha. Waan gochuu qabnu gaafa dursinee goonuudha. Kanaaf tajaajila nuti tajaajilu faarfannaa nuti faarfannutti gammada miti waaqayyo inni dursatti gammadu maalidha iddootti inni nu barbaadu akkaataa inni itti nu barbaaduu fi waan dursuu qabnu jireenya keenyaan waan dursuu qabnu namummaa keenyaan akkaataatti waaqayyoof dhiyaachuu qabnuudha. Namni waaqayyoof gaafa dhiyaate namni kan waaqayyoo gaafa ta'e hojii waaqayyoo hojjechuun isa hin dhibu. Namni tajaajila tajaajiluudhaan duratti eenyu akka tajaajilu yoo beeke maaliif akka tajaajilu yoo beeke jireenya jiraatu sana dursee eenyuuf akka jiraatu yoo beeke namni jiru waaqayyoon tajaajiluun isa hin dhibu. Namni jiru waaqayyoon faarfachuun isa hin dhibu. Namni jiru waaqayyo wajjin deddeebi'uun isa hin dhibu. Kanaaf waan dursuu qabu iddoo kanatti sagalee waaqayyoo maal jedha? Attamitti gugguuf qalma gubamuu fi jabboota waggaa tokkoo fudhadhee fuula isaa duratti dhiyaachuudhaare Gooftichi qopheeyyii hoolaa kumatti dhadhaa'ee jirsaa akkuma bishaanitti lagoota 10,000 keessaa yaa'utti hin gammadaaree daddarbaa koo fi ilma koo isa hangafaa lubbuu koo oolfachuudhaafis immoo dhala koo aarsaa cubbuu godhee dhiyeessuuree jedhee gaaffii ka'a. Kun jechi Miikiyaas iddoo ka dubbatu Israa'eliin bakka bu'ee saba waaqayyoo himatu kana bakka bu'ee yeroo inni sagalee kana dubbatuutiin argina. Waaqayyo jalqabatti lakkoofsa tokko kaan nama lakkoofsa 5tti Israa'eliin yeroo inni komatu argina. Lakki saba koo maalasin balleesse maalasin godheedhee yeroo isaan sababii isaanii mataa jabaataniif sababii isaan yaada waaqayyoo irraa deebi'aniif sababii isaan akka yaada waaqayyootti yaada waaqayyoo keessa deddeebi'uu dhibaniif waaqayyo maalasin balleesse jedhee bantii waaqaa fi lafa waamee yeroo inni isaan himatu argina. Himannaa of keessaa qaba sagaleen kun. Abdii immoo gara dhumaa irratti of keessaa qaba sagaleen kun. Har'a firoota koo wanti nuti dursinee beekuu qabnu maalinni wanti dursuu qabu maalin tajaajila keenya wanti dursu maalin faarfannaa keenya wanti dursu maalin horii keenya kennu wanti dursu maalin waaqeffannaa keenya wanti dursu maalin jennee waa adda baafannee beeknu. Tajaajiluudhaaf faarfachuudhaan dursa kan gooftaa taanee jiraachuu keenya dursa. Jireenya keenya kan gooftaa taanee gaafa argamnu har'a guyyaa isa jalqabaa kana irratti waaqayyoof akkaataatti ta'uu qabnu. Waan waaqayyoof gochuu qabnu. Waan waaqayyoon itti gammadu waan gaarii waaqni nurraa eegu tokko akkamitti gochuu akka qabnu waan gabaabaa isaa wajjin ilaalla. Guyyaa barus guyyaa iftaanis itti fufnee sagalee waaqayyo wajjin hin dhageenya hin kadhanna. Waaqayyo guyyaa galateeffannaa waldaan kun qopheessite kanarratti kassaanii duwwaa galateeffattee galta osoo hin taane akkatti jiraatu waan gochuu qabdu sittime jireenya kee irratti immoo waaqayyo jireenya galataa hambisa.
guyyaan galataa hin darba mana keetti jireenya galataatu afa laphee keef jireenya galataatu afa Yesuus Kiristoos gooftaadha guyyaa galataatti namni gaafa waamame ofii isaaf iyyuu yoo nagaa dhabe dhaqee wajjin galateeffata ilaa jireenyi galataa garuu nagaa keessa bade deebisa jireenyi galataa garuu waan dursuu qabdu sittima jireenya kee keessatti gaafa waaqayyo waa hojjetu mana kee keessatti waaqayyo gaafa hojjetu waan ati gochuu qabdu gaafa sittimu ofii isaaf gaafa sitti dubbatu gaafa nagaa kee deebisuu barbaadu gaafa waan dursituu qabdu akkas godhee ofii isaaf sitti dubbatu waan jireenya kee keessatti hafuutu qaba waan inni raafatan waan dursituutu jira haleluuyaa saseexanni arrabooruu ati dursitee ulfinaaf geesse saseexanni salphinaaf si qophee ati dursitee ulfinaaf geesse saseexanni gaddaaf si qabu dursitee gammachuu dhagaaf saseexanni gadda boo'ichaa dursitee ilillee dhageessita maal jennaan waan dursuu qabdu waaqni sitti mee siin immoo si dursisiisa Yesuus gooftaadha kanaaf kutaa kanarratti waan sadan tokkootii ilaalla wanta dursuu qabu waan waaqni nurraa barbaadu waan waaqni eegu wanti gaarii waaqotti gammadu kutaa kanarraa maal inni jalqaba lakkoofsa sadde gubbaatti inni wanta gaarii ta'e sitti himeeraan wanti gaariin akka nuti hojjennu waaqni nutti hime maaliinni tajaajila keenya dursa faarfannaa keenya dursa haarsaa dhiyeessuudhaan dursa qalma dhiyeessuudhaan dursa wanti waaqayyo gaarii dhedhee dursinee gochuu akka qabnu wanti waaqayyo gaarii dhedhee jireenya keenya irraa eegu wanti waaqayyo gaarii dhedhee kana godhaa dhedhee nutti hime wanti gochuu qabnu maaliinni qajeelfamni dubbii waaqayyoo kun maaliinni hanarratti waaqayyo wanti kun gaarii dhedhee dubbate maalin sitti wanti waaqayyo kun gaarii dhedhee dubbate maalinni kan namni jedhe miti namni waanuma gaarii hin taane gaarii jechuu danda'a waan gaarii ta'e immoo waan gaarii miti jechuu danda'a waaqayyo wanti inni gaarii dhedhe gaariidha wanti inni gaarii miti dhedhe immoo gaarii miti wanti waaqotti walii gale sirriidha wanti waaqayyotti walii gale sirrii miti kanaaf wanti waaqayyo iddoo kaditti walii gale wanti waaqayyo gaarii dhedhe wanti waaqayyo waldaasaa irraa eegu wanti waaqayyo sabasaa irraa eegu wanti waaqayyo anaabsa irraa eegu wanti waaqayyo otoon lallabne otoon raanyi otoon faarfanne dursa gochuu qabnu maalinni wanti waaqayyo kun gaarii dhedhe maalinni gaarummaa waaqayyo anaabsa irraa eegu gaarummaa waaqayyo jireenya keenya irraa eegu gaarummaa waaqayyo waldaa keenya irraa eegu maalinni gaafii maalin obboleessa ko maan obboleetti ko maalin ni jalqaba tokko inni kan laallu kutaan kanarraa maalinni jaanamaadha wanta qajeelaa ta'ee fudhatame hojjechuudhaadha wanta qajeelaa ta'ee fudhatame ilaawa tokko badha waan qajeelaa dhee duwwaa hin dhiisu waan qajeelaa ta'ee fudhatame wanti gaariin wanti dursuu qabu osoon tajaajilin otoon faarfatin otoon raajin otoo taayitilii kamiiniyyuu hojii kamitti ingalin dursa wanti waaqayyo anaamsin irraa eegu geggeessitoota irraa kan eegu tajaajiltoota irraa kan eegu amantoota irraa kan eegu warra fayyan irraa kan eegu waldaa kiristaanaa irraa kan eegu tokkummaa qulqulloota irraa kan eegu wanta qajeelaa ta'ee fudhatame ilaala wanta qajeelaa ta'ee fudhatame hojjechuu waan itti walii galame jechuudha nuti qajeela dhannee hojjechuu dandeenya fuula waaqotti qajeela ta'ee fudhatamne taanaan kana miti wanti gaariin nus qajeeladha jennee fuula waaqayyoottis qajeelaa ta'e kan fudhatame fuula geggeessitootaattis qajeelaa ta'e kan fudhatame hafuurri qulqulluun keessa keenya dhugaa kan nu bahe kan itti walii galame jechuudha qajeelaa ta'e fudhatame malee namni tokko sirriidha nuun jedheedha miti namni isa sirrii ta'e sirriin jechuu danda'a isa sirriin taane sirrii jechuu danda'a dhuga baatina fuula qulqulluu garuu inni waaqayyotti walii galu garuu dhugaa inni itti bahu garuu isa qajeelaadhaan inni waaqayyo qajeelaadha dhee fudhate immoo fuula namaattis hin fudhatama fuula waaqayyoottis hin fudhatama kanaaf wanta qajeelaa ta'ee fudhatame dursa fuula waaqayyootti wanti qajeelaa ta'ee fuula waaqayyootti fudhatame immoo fuula namaattis fuula waldaa kiristaanaattis hin fudhatama amantiin Abrahaam qajeelummaa ta'ee fuula waaqayyootti qajeelummaatti lakkaa'ameef Abrahaam amantiin inni qabu amantiin Abrahaam sun fuula waaqayyootti maalitti lakkaa'amee fi qajeelummaatti lakkaa'ameef kanaaf amantiin isaa qajeelummaatti gaafa lakkaa'amu Abrahaam fira waaqayyoodha Abrahaam raajiidha kanaaf obboloota ko gaafa wanti nuti hojjennu wanti nuti yaannu qajeelaadha ta'e qajeelummaadha fuula waaqayyootti lakkaawwame kuni wanta gaarii waan dursinu isa waaqayyootti walii galuudha kanaaf maaltu nurraa eegama maal waaqayyo akka dursinu barbaada wanti dursuu qabu wanta dursituu qabdu maal jennaan wanta qajeelaa ta'ee fudhatame
qajeelummaan immoo hiriira dubbii waaqayyoo irra galuudha. Yaada waaqayyootti walii galuudha. Yaada waaqayyoo keessa jiraachuudha. Sa waaqayyo jaalate jaalachuudha. Sa waaqayyo jibbe jibbuudha. Karaa waaqayyo irra nama buuserra qajeeluudha. Qajeelummaan kanaaf sa waaqayyotti walii galetti sa waaqayyo sirriidha detti eenyuyyuu yoo morme eenyuyyuu yoo faalleessa hin danda'u. Maaf jennaan waaqayyotti walii galeera. Qajeelummaa waaqayyotti walii gale. Qajeelummaa geggeessitoonnitti walii galan. Qajeelummaa qulqulloonnitti walii galan. Isa kana nurraati eega waaqayyo. Sa jalqabaa maal dursuu qabna naan isa kanaan. Inni lammaffaan wanti dursuu qabnu maaliin kutaanuma kanarraa kan nuti ilaallu. Inni lammaffaan inni nuti dursuu qabnu maaliin inni gaafa fudhannu gaarummaa jaallachuu. Gaarummaa jaallachuu waan gaarii ta'e. Namni waan gaarii jaallatu, namni gaarummaa jaallatu waaqayyo wajjiniin waan gaariitti inni walii galu. Waaqayyo dursee gaarummaa akka inni jaallatudha. Waan gaarii akka inni jaallatudha. Anaaf sirraa wanti waaqni eegu, aniifati wanti dursinee gochuu qabnu tajaajila keenya dursa maali jenna waan gaarii, gaarummaa gochuudha. Gaarummaatti jiraachuudha. Waan gaarii gaafa goonu, gaarummaatti gaafa jiraannu waaqayyo immoo qajeelummaatti nu fudhate inni sun jireenya keenyarraa gaafa eegamu isa sana gaafa dursinu tajaajilli sana booddeedha. Ilaa dafee dandeenu. Inni kan biraa maadha gad of deebisuudha. Iddoo kanatti gad of deebisuu goofticha wajjin jiraachuudha. Gaarummaa jaalachuu gad of deebisee waaqayyo kee wajjin deddeebi'uu malee gooftichi maal sirraa barbaadaa? Gad of deebistee waaqayyo wajjin hin deddeebi'u. Ilaa firoota koo waa tokko hubadhaa. Kutaa kanarratti waan dursuu qabnu tajaajiluudhaan dura. Ani raajida ofiin jechuudhaan dursa. Namni raajida ofiin jechuu danda'a. Waanchi kallattii sadiidhaan silas. Anbaan ofiisaaf waame ani tajaajila ofiin jechuu danda'a. Namni abaluun sun tajaajila jechuu danda'a. Waaqayyo addatti tajaajilatti isa waamuu danda'a. Waamicha waaqayyo isaa waame san keessa otoo jiru tajaajila waaqayyotti waame san ijaasaa, gatiisaa, dadhabbiisaa arguudhaan duratti wanti irraa eegamu garuu waan dursu qaba. Kanaaf saba Israa'el bakka Miikiyaas maal jedha? Waan qabatee fuula waaqayyotti dhiyaatu kanaayi lakki kan hin dursu. Waan waaqni sirraa barbaadu isa kana. Gaarummaa waaqayyo eegu isa kana. Tajaajiluudhaan dursatti waan qajeelummaatti lakkaawame. Tajaajilu wantoota waan gaarii ta'e. Tajaajilu wantoota waan gad of deebistee fuula waaqayyotti hin deddeebitu waaqni sirraa barbaada jedhee sagalee waaqayyo dubbata. Kanaaf obboloota koo ilaa waan waaqayyo nurraatii barbaadu beeknee waan waaqayyo nurraatii eegu beeknee fuula waaqayyootti dursuu kan qabnu gaafa dursinu waaqayyo akka nu dursinu ta'a. Waaqayyo akka nu dursinee darbinu godha. Doo seexanni asitti si eegu ati ulfinaan. Doo seexanni godatti si eegu ati gaara galataa. Doo seexanni boocha keessa si eegu ati iddoo gammachuu dirree eebbaaf ulfinaatti baata. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Kanaaf obboloota koo haalli yeroon ammaa dhaloonni barri haalli nuti keessa jirru yeroo ammaa kana baay'ee isaa yoo laallu waan hin dursuu hin qabne dursisiisaniitiin argamu. Waan dursuu hin qabne dursiiftee gaafa baatu immoo jalqabdee xumura malee hafta. Baatee hin gahin malee hafta. Tajaajiltee efa malee hafta. Tajaajiltuyyuu ija malee hafta. Boqonnaa malee hafta. Gammachuu malee hafta. Tajaajiltus ofii keetii ija malee hafta. Kanaaf tajaajiltee ija isaa arguudhaaf, tajaajiltee milkaa'uudhaaf, tajaajiltee waaqayyo akkatti gammadu gochuudhaaf inni ati gochuu qabdu maal jennaan isa waaqayyo qajeelaadha jedhee qajeelummaati gootatti waaqayyotti itti wal sii gale, waaqayyotti sii deeggare, waaqayyo kun sirriidha jedhetu tajaajila dursuu qaba. Kanaaf guyyaa jalqabaa kanatti waan dursuu qabnu tokko waan jireenya keenya irra dursuu qabnu tokko tajaajila keenya waan dursuu qabu tokko sagalee waaqayyoo irraa kutaa ammaa kanarraa waa tokko fudhanneerra. Kanaaf obboloota koo waan dursuu qabu waan sadi ilaalleerra. Inni jalqabaa maal jennaani? Qabxiinni jalqabaani wanta qajeelaa ta'ee fuula waaqayyootti fudhatame hojjechuu. Inni lammaffaani gaarummaa jaallachuu. Inni sadaffaan gad of deebisnee waaqayyoo wajjin jiraachuu. Wajjin deddeebuu waaqni tajaajila keenya dursa isa kana nurraatii barbaada. Isa dhageenye kanaan akka jiraannu gooftaan nuuf haa eebbisu. Haalli naannoon yerichi haalli nuti amma keessa deddeebi'u otoo nu hin danqin waan dursuu qabnu kanaan akka dursinu waan dursinee gochuu qabnu kana akka goonu waaqayyo nu haa eebbisu. Sagantaa isa jalqabaa sa'arraa isa waaree boodaa kana mee asumarratti waaqayyoon kadhannee sagantaa guyyaa boruuf guyyaa iftaanis itti fufnee waaqayyo waan nuun jedhu dhageenya. Har'a waaqayyo akkas jedheera waan dursuu qabu. Akka ati dursitu waan gaarii waan waaqni sitti waan sirraa barbaadu
waan gaariidha inni waan sadi ilaalleera. Inni kun immoo jireenya keenyarraa waan eegamuudha. Guyyaa jalqabaa kana inni kun nurra jira qajeelummaa hojjechaa jirra. Waa tokko ilaalaa hin kadhanna kadhata keessa jirra biroo tokko qajeelummaan hojjechaa jira. Inni nani gochaa jiru Waaqotti walii galeera. Qajeelee dheedhee Waaqayyo fudhateera. Gaarummaa hojjechaa tan jira. Inni hojjedhu kun gaariidha. Fuula Waaqayyotti gaariidha. Nama biratti gaariidha. Geggeessota biratti gaariidha. Jaarsa waldaa biratti gaariidha. Gadi of deebisee tan jira. Waaqa wajjin deddeebi'ee tan jira. Bidiruu koo keessa Waaqayyotu jira. Mana koo keessa Waaqayyo jira. Tajaajila koo keessa Waaqayyo jira. Waldaan ani geggeessu ana wajjin Waaqayyotu jira jennee of ilaalu. Namni Waaqayyo wajjin jiru milkaa'inaan iji tajaajila isaa argamaatii deema. Wanti gaarummaan jireenya isaa keessa dhaga'ama taanaan nagaa gammachuutti itti dhaga'amaatii deema. Kanaaf obboloota koo tajaajila miti kan nutti irratti bara keenya keessatti wanta Waaqayyo sirriidha nuun jedhe. Wanti Waaqayyo nuu laalee kun raayitiidhatti nuu jedhe. Wanti Waaqayyo kun qajeela fuula Waaqayyotti fudhatame itti fufnee gochuuti qabna. Wanti Waaqayyo hafuurri Waaqayyo keessa keenya wanti nu mormu garuu hafuurri qulqulluu wanti nu ceepha'u jiraannan garuu dhaabannee of ilaallu. Wanti gochaa jiru sirriidha. Gaarummaan jaalachaa jira. Waan gaariin gochaati jira. Gadi of deebisee Waaqa wajjin deddeebi'aa jira. Waaqayyo wajjin deddeebi'u jechuun balaatti yoo galanii miidhama malee ba'uudha. Waaqayyo wajjin deddeebi'u jechuun karaa dhaloonni hin darbine irra darbanii injifannoodhaan galuudha. Waaqayyo wajjin deddeebi'u jechuun bara dhaloonni jiraachuu dadhabe jiraachuudha. Bara dhaloonni abdii kutate abdiidhaan jiraachuudha. Bara dhaloonni boo'ee kolfanii gammadanii lilchanii faarfachuudha. Haaleluyyaa. Yesuus gooftaadha. Waaqa wajjin deddeebi'uun mallattoo isaa isa kana. Kanaaf firoota koo of ilaallu. Waaqayyo wajjin deddeebi'aa waan qajeelummaatti fudhatame waan gaarummaa qabu waan Waaqotti tole jaalachaa waan gaarii ta'e waan Waaqayyoonni kun gaariidha jedhee raayitee sirriidha nuun jedhe gochaa jirra taanaan itti hafumnu. Inni nuti gochaa jirru Waaqa biratti fudhatamne taanaan inni nuti gochaa jirru gaarummaan qabu taanaan inni nu gochaa jirru Waaqayyoon nu bira hambisa taanaan inni nuti gochaa jirru gadi of deebisnee miti taanaan of laallee gara yaada Waaqayyotti akka galle Waaqayyoon waa gargaaru. Mi'a sumarratti kadhallee sagantaa isaa irraa xumurra. Gooftaa keenya sagalee kee ergitee waan dursuu qabnu nutti himteetta. Sagalee dhageenye kanaan immoo aniif obboloonni kun waan gochuu qabnu goonee waan dhiisuu qabnu dhiisnee waan dursisiisuu qabnu dursinee ofii keenyaaf jireenya keenya irratti gaarummaa kee lakkaa'uu akka dandeenyu nu gargaara. Gooftaa hafuura qulqulluu jireenya keenya keessatti isaati jibbite. Tajaajila keenya irratti isaati jibbite. Waan yaa Waaqayyo dursuu hin qabnu dursisiifneerra yoo ta'e waan booddeetti hafe dursisiifneerra yoo ta'e waan dursa nurraa eegamu dhiifneerra yoo ta'e qajeelummaatu nurraa hafe yoo ta'e gaarummaatu nurraa hafe yoo ta'e gadi of deebisuu nurraa hafe yoo ta'e yaa Waaqayyo si wajjin jiraachuu nurraa hafe yoo ta'e ofii keenyatti abdannee deemna yoo ta'e waan ati keessa hin jirree hojjechaa jirra yoo ta'e yaa Gooftaa sin kadhadha guyyaa kana waaree kana booda sagalee keessa nuu dhufe kanaan dhaabannee waan gochaa jirru of laallee waan dursisiisaa jirru of laallee waan itti deddeebi'aa jiru of laallee gara yaada keetti akka deebinu nu gargaara. Waan nurraa barbaaddu akka raawwannu nu gargaara. Waan gaariidha isaati jette gochuu akka dandeenyu nu gargaara. Wanti si biratti gaarii hin taane jireenya keenya irraa haa cabu. Wanta ati gaariidha jetteetti waliin galle. Wanta ati gaariidha jettee hin fudhanne. Wanta ati gaariidha jettee tolu raayite nuun jenne. Maqaa Gooftaa Yesuusiin jireenya keenya irraa haa cabu. Tajaajila keenya irraa haa cabu. Dhukkubsatanii kan dhufan maqaa Gooftaa Yesuus ammas hin kadhadha. Rooboo yaalaa baadaaniyaa. Roobaa jira firoota koo roobaa jira waan ta'eedhaaf giddiin qabina sagalee yoo dhagame harka lafa sin dhukkuburra kaa yeroo gabaabaa kana wajjin hin kadhanna sagaleen kun dhagamadhee yaada guyyaa borus guyyaa ibtaan yeroo dheeraa fudhannee kadhanna hamma garuu warra sin dhukkubu harka keessa iddoo sin dhukkuburra kaawwadha. Mashakato ralabadana magaderele bedenia irabo sakatuna magayara labadania ya fayyisu warka Waaqayyo sin kadhadha hilaani si amane tan kadhadha amma sagalee kee kana amane tan kadhadha warri dhukkubsatan maqaa Gooftaa Yesuusin afayyani maqaa Yesuusin afayyani harka isaanii kana jalatti humni dhibee haa baaqu maqaa Yesuusin haa baaqu sammuu isaanii nagaa haa argatu laphee isaanii boqonnaa haa argatu miilli isaanii haa fayyu sammuu isaanii haa fayyu Iton qaama isaanii irra jiru maqaa Yesuusin haa baaqu maqaa Yesuusin haa baaqu maqaa Yesuusin haa baaqu miilli isaanii dhaabachuu dadhabe dhiitoodhaan laphee isaanii yaaddoodhaan raafamaa kan jiru maqaa Gooftaa Yesuusin nagaa naa ta'uufi maqaa Yesuusin nagaa naa ta'uufi maqaa Yesuusin nagaa naa ta'uufi maqaa Yesuusin nagaa naa ta'uufi lubbuun nagaan itti hir'ate jireenya nagaa kan dhaban amma maqaa Gooftaa Yesuusin nagaa fudhatanii haa galan waan dursuu qabu dursanii waan yaa Waaqayyo
qajeelaa ta'e godhanii gammachuudhaan fuula kee akka deddeebi'an nagaadhaan fuula kee akka deddeebi'an bara isaanii si tajaajilanii ija tajaajila isaanii arganii uffeettachuu akka danda'an maqaa gooftaa Yesuusin isaan gargaar. Anaaf obboloota kana gargaar guyyaa kana waan nu laatteef ulfaadhu nagaa kee fudhatanii haa galan sagalee kana waan dursuu qabu waan gaarii ta'e waan ati qajeela ta'e gochuu akka dandeenyu nu gargaar. Ulfaadhu kabajami maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos jedhiiti. Aamen. Sagaleen kun dhagaa marii tayyaadha baay'ee humna rooba irra bokkaa waan ta'eef gooftaa sinaa eebbisu ayyaanni Waaqoo isiniif haa baay'atu sagalee dhageenyin akka jiraannu gooftaan nu agarra.